jirtu hordoftoota kiyyaa ani nagaa kooti galata rabbii haa ta'u. Egaa akkuma beektanii akkuma beekamu guyyaa hundumaa viidiyoo hojjechuun inni ulfaata. Maaliif rakkina kuusanallee isinitti madhee jira. Egaa aramni yeroo hundaa cunqursaa waan irra geessistuu fi yeroo hundumaa ani naaf mijataa miti. Akka dingataa yoo isinitti laattu yeroo sanii haatee hojjetadha malee yeroo baay'ee sanatti hin kennitu jechaadha. Maaliif akka ta'e hin beeku. Yeroo baay'ee isa silkiin irraa fuudhu baay'isti. Anis waliisaa wallaalee jim jedhee akkasumallee ijoollonni eessa jirtaa kan jettanis ni jirtu. Gara biraanillee ijoollee beektuu hin qabdu jechuun illee gaaffii kan isinitti ta'e jira. Egaa yaada keessan yoo hamma danda'e isinii deebisuu yaala. Sanarraan kan ka'e ani warri biyya ani jiru na gaafattanii ani biyya ani jiru Saawud keessa hin jira. Haalli Saawud keessa jiru immoo akkuma beekamu akkuma odeeffamudha. Jarri maaliif lolatti kaanaanii lubbuu namaa ajjeesutti fiiguu jechaadha. Kanaafiyyuu anis baay'ee sodaadheetanii garatti badullee wallaalee akkanumallee nama hin beektu warri jettanii na gaafattanis an as keessaa nama tokkollee hin beeku. Ani namas hin beeku akkatatti badanis hin beeku. Amma too dingata baduu yaalee utuu na qabatanii dingata utuu qabame immoo na ajjeesu laata kan jedhamu yaaddoon itti ta'een cunqursaama keessa taa'aa jira. Amma ammaatti lubbuu kootti ofitti murteessuuf illee lubbuun namarratti dhugaa rabbiiti. Maaliif dadhabbii baay'ee sanatti dhaga'ama. Yeroo isheen akkana cunqursaan itti baay'istu kana kara biraan hojii humnaa ollatti baay'isti. Kara biraan immoo sin ajjeesattee illee inni adoorsisti. Anis egaa akkuma isinitti himee abdii kutannaa guddaa keessa galee waan godhus falas dhabeetanii. Maaliif jarri suni yoo waa tokko taa'ee waa tokko arginaanii seerri isaanis ciqiciqina kan garma lubbuutti'a. Kanaafiyyuu anis sodaadhee waan godhus dhabee nagashillee yoo jedhu hin galtuu sin ajjeesa malee naan jetti. Ani immoo kanatti waan gochaas dhabee yookiin nama mana bukkee dhaabbatee na gorsullee hin qabu. Gara biraan immoo namatti dabala'ee akkaataatti jara kana jalaa ba'ullee hin qabu. Anis egaa waan gochaas wallaalee asuman taa'aa jira jechaadha. Waan gochaa dhabee amma ammaatti achuma manichuma jira. Waan godhus dhabee faras nan dhabee. Egaa yoo rabbi jedhee lubbuu koo na baasee yoo rabbi na baaseef bahee yoo asumatti jedhee immoo egaa waan gochaas hin qabu. Maaliif hanga danda'u yaaleera ba'uusis jalaa ba'a jedhees yaaleera garuu ba'uu hin dandeenye. Waan gochaas na wallaasiise. Maaliif yoo antaa ilaalu maatiin kiyyallee achiitii dursaa na cagangaranii abbaan manaa koos akkasuma na cagangaree maaliif carraa kootii jedhee baay'ee dhiphachaa ture. Baay'ee itti sammuu maraachaa ture. Ammallee dabalata na biraa hin deebine na biraa hafuu didee. Egaa kana waan godhee fi rabbi haa galatu. Ani hin beeku egaa maaliif akka ta'e ani hin beeku. Egaa namni inni alata malee akka ta'us hin beekamu. Kanaafiyyuu yoo obboloota koo adaraa viidiyoo isin bira ga'e kun yoo isin bira ga'e yaada naa kennuun yana jajjabeessuun na bukkee dhaabbadhaa. Karaa dandeessan na bukkee dhaabbadhaa isiniin jedha dhaamsan qaba. Sanarraa kaatee ijoolleen mana madaamee jirtan waa'ee koo yeroo hundumaa seenaa ni qabu. Seenaa ni dabarsaa jiru. Barumsa isiniif ta'a jedheetan yaada. Maaliif namni tokko erga miidhamee boo'urraa utuu miidhameen illee yoo walitti himanii tokko yoo du'e inni boodarraa faana du'uun ooluu danda'a waan ta'eef barumsa irraa isiniif ta'uu qaba jedheetama yaada. Maaliif irraa barattu jedheetuma yaada. Maaliif baay'ee ulfaata. Jireenyi biyya ormaa baay'ee ulfaata. Tokkotti carrooma malee hedduutti miidhama. Maaliif kunuuti isuma argaa jirrudha dhugaa rabbiiti.
hedduun keenya miidhamna garuu kan carroobu muraasumachaadha. Biyyi Arabaa kuni faayidaa nutti fakkaatee itti feene malee tokko galagalchine yoo ilaalle dhugaa rabbii faayidaa tokko hin qabu. Faayidaan isaa maali yoo jedhanii maraatummaadha. Jireenya ofii diiguudha. Qalbiitti cabuudha. Lubbuu ofii dhabuudha. Dhugaa rabbii faayidaan kanaa kanuma faayidaan biyya Arabaa. Abbaa tokko carraa darbeef ta'a malee kanuma carraan biyya Arabaa dhugaa rabbiiti. Maaliifi ijoollee keenya kan iddoo maleetti fixee Oromoo kan iddoo murtaa'etti fixaa jiru biyya Arabaadha. Maaliifi hin dhageenye malee maqaa isaa dhageenye malee akkaataatti jiraatamu isaa hin dhageenye dhugaa rabbiiti. Maaliifi namaaf hin galu. Yoo tokkoof mijatee sanuma ilaallee fiigna malee namaaf hin galu akka rakkoon jiru namaaf hin galu dhugaa rabbiiti. Maaliifi anis waan argeef yeroon biyya jiru hundumaa rakkoo akkanaa miti ani xiqqoo masheeyyuu rakkina arganatti hin fakkaanne. Maaliifi inni biyyaa haasa'amuu fi inni asii tokko miti dhugaa rabbiiti. Akka biyyaa haasa'amutti kan bashannanee jiraatan kan immoo egaa rakkinumti tokko hin jirredha namatti fakkaata. Maatiin keessanillee akkana jedhanii sin jajjabeessanii sin ari'achiis dhugaa rabbiiti. Kunis immoo dhugaatii. Kanaafiyyuu lakki biyyi Arabaa akka odeeffamu otoo hin taane cunqursaadha, beela'uudha, eebochuudha, kabalamuu, reebamuudha, lubbuu abuudha malee sobacha. Inni biyyatti odeeffamu soba. Warroonni ganaa deemaa jirtanillee barumsa isinii haa ta'u. Akkuma odeeffamu jettanii biyya Arabaa kanatti akka hin finne adaraa keessan. Maaliifi erga kootii dhugaa rabbii ani baay'eetti dadhabaan ture baay'eetti yaale garuu har'a humna kootii ol ta'e. Humna ol natti ta'e anis waan gochaa wallaalee fara dhabeetan jira. Maaliifi har'a jireenya salphaa yoo haa ta'u xiqqaa yoo haa ta'u jireenya bagee sanatti isittiin birrii kee baaftee biyya Arabaa kana uftee feetu milkooftu feetu birqarshiin keessu si jalaa gubatu isuma sana maal gootaanii isuma sana waan qabdutti dabaleeti hojii kee bana'uu jireenya kee gaarii jiraadhu dhugaa rabbiiti. As fiiguun kun daa'ima ofii as gatanii as fiiguun kun bu'aa wanta tokkollee hin qabu. Wanta tokkollee dhugaa rabbii. Maaliifi daa'ima ofirra jiraatanii jireenya ofii achi dalagachuutu namaaf mijataadha. Maaliif xiqqoo guddaa godhachuun hin danda'ama Itoophiyaa dhugaa rabbii. Asiitii cunqursaa kanatti galtee lubbuu kee abdee eenyuun fooyyessuuf dhugaa rabbii meenatti aanoo kana ni gaafnate ta'u gaabbii guddaa kan itti dhaga'amu kan miidhamu mee unumaa kan rakkatu unumaa garuu qarshii irratti faayidaa irratti immoo nama baay'eetu nu lola. Sana kan rakkina keenya kan nu hubatu hin jiru rabbi malee. Kan nu faana beelee kan nama faana eebotu tokkollee hin jiru. Sanarraan kaatee anaan dhugaa rabbi baay'ee gaabbiinis natti dhaga'ame amma gaawwan gochaas wallaaleetan jira. Adaraa keessan viidiyoon kun namoonni sin bira ga'ee yaada naa kennu na bukkee dhaabbadha. Nagaan tura yooni akkuma kanaa yoo naa mijate sagantaa biraa walitti deebina nagaan tura.